Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota amantii Islaamaa bakkuma jirtanitti nagaa Rabbii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Akkasumas kabajamtoota hordoftoota maatii Fajrul Islaam Miidiyaa bakkuma jirtanitti nagaa Rabbii isiniif haa ta'u isiniin jecha akkuma beekamu sagantaan keenya imala ilmii jedhu godinaalee Oromiyaan qabduu fi godina Wallaggaa Arfan keessa deemuudhaan beektota caalimootaa fi huffaatota keenya irratti sagantaa afgaaffii yookaan intarviiyuu taasisuudhaan barnoota garaagaraa isinii kennaa turuunsaas beekamaadha. Marree kanuma wal qabate guyyaa har'aa imala isaa gara godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii magaalaa Ganjiitti damee halqat arrahmaa kan barattoota shamarranii muslimaa aanaa Ganjii yookaan magaalaa Ganjii kan barsiisaa jiru keessatti argamee jira. Akkuma beekamu halqat arrahmaan barattoota barnoota amantii Islaamaa shamarranis ta'e harmootii akkasuma namoota qaama biraa garaagaraa barsiisaa fi barnoota amantii Islaamaa irratti qaraa jiraachuun isaas beekamaadha. Halqat arrahmaan kan hundeeffame bara 2015 irraa kan eegale yoo ta'u waggaa sadii keessatti imaamota biyyaa darasoota iddoo garaagaraa dhufan harmootii shamarran aanaa Ganjii keessatti barnoota amantii Islaamaa garaagaraa kan barsiisaa ture yeroo ta'u akkasumas damee banachuudhaan karaa ustaaza keenya ustaaz Sheek Ayyuub Tamaamiin barattoonni isin duubatti argaa jirtan kun barnoota amantii Islaamaa keessatti waggaa sadaffaaf barachaa leenjis fudhachaa jiru. Marree nutis dubbii kana erga dhageenye erga gurra keessa nu seenee jedheeti gara isaaniitti imaluudhaan maaf isin daawwachiisu jechuudhaan barattoota keessan kan aanaa Ganjii waliin turtii kan geggeessinu ta'a. Amma ganumaan gara afgaaffii yookaan gaaffii fi deebii keenya kan geggeessinu ta'a. Ustaazni keenya ustaaz Sheek Ayyuub dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Begii kan ta'an gara aanaa Ganjii kan dhufan waggaa sadii kana keessatti barnoota amantii Islaamaa ijoollee keenya shamarran aanaa Ganjii yookaan magaalaa Ganjii barsiisaa qaraa jiraachuun isaaniis beekamaadha. Marree maal akka isaan barsiisaa turan barnoota akkamii akka kennaafii turan gurra isaaniirraa kan dhageenyu ta'a. Sheek Ayyuub assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma isin beektan sagantaan keenya guyyaa har'aa sagantaa imala ilmii jedhudha. Imala ilmii kanaan barnoota amantii Islaamaa akka Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan qindeessee qopheessee dhiyeessaa ture. Kanaaf guyyaa har'aa miidiyaan keenya Fajrul Islaam isin keessatti argamaa jira. Miidiyaan kun isin keessatti argamu gammachuu akkamii akka qabdan maqaa keessanii fi barattoota kana meeqa akka barsiisaa jirtan ammas immoo gosa barnootaa meeqa akka barsiisaa jirtanii gara fuulduraattis karoora keessa maal akka ta'e miidiyaa keenyaaf gabaasa akkasii nuuf kennan barbaada. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنين جچا وري ميديا فجر الاسلامي gammachuun keenya akkuma beekamu gammachuu baay'eedha. Tokkoffaa irratti Fajrul Islaamii kan godina Wallagga Lixaa hundarrattiyyuu argamu akka halqaa hundaatti kan nu raawwataa ture har'a halqatul rahmaa keessatti nu argamuudhaan gammachuu guddaa isinirraa qabna. Ammas fuuldurattis yoo Rabbi jedhe karoorri keenya karoora guddaadha. Akkuma beekamu barnoonni keenya waggaa sadii gara waggaa arfaffaatti kan darbaa jiru. Amma immoo waggaa arfaffaa irratti kan darbee har'a nu keessatti argamuu keessaniif gammachuu keenya. Barnoonni keenya akkuma beekamu qaraatiin keenya kan qaraanu kitaabota tawhiidii usuularraa kan qabne har'a kitaabota tawhiidii geggeessinee kan jiru. Ittaanee kan buluga qaraanu, ittaanee kan riyaada qaraanu, ittaanee ammas immoo yoo Rabbi jedhe karoorri keenya tajriidaa fi tafsiiratti dabaluu yoo ta'u achirraan yoo Rabbi jedhe barattoota koorraayis abdii guddaan qaba. Lakkoofsi isaanii lakkoofsa nama 27 fuuldurattis yoo Rabbi jedhe nama 27 ta'uu bichaaf nanga nama 100tti deemuu danda'a hammayyuu itti fufaama jira. Kanaafuu jajjabina akka nuuf taatan barbaanna. Sagalee kan akka nuun geessanii achi nu geessanii sagaleen keenya kun achi ga'ee du'aayiidhaa fi ammas kan aanaa Ganjii keessa jiraatee barnoota kana dhufaa hin jirre kan quraana walakkaa ga'ee fi fixee jiru akka dhufu barbaanna. Kanuma waliin maqaan koo Ayyuub Tamaam Abdallaa godina Wallagga Lixaa aanaa Begii yoo ta'u ganda Taagabaa Goobaati. Barnoonni keenya ammayyuu itti fufaa. Nu waliin turaa malee isaa barnoonni keenya itti fufaa. Kan barataan jirre akka baratu kan dhufaan jirre akka dhufu ustaazni keenya nu keessatti argamuudhaan kan nu jajjabeessaa jiran ustaaz Sheek
Kamaal Aliyyi kanu keessatti yeroo gadi argamanii nu jajjabeessan yoo ta'u jajjabinni keenya ittuma fufaa isin nu jajjabeessuudhaan itti fufaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma isin dhageessan sheekni keenya yookaan Ustaaz Ayyuub Tamaam kan barattoota shamarranii kana barsiisaa jiran leenjii garaagaraa illee kennaafii jiran barnoota maal fa'aa akka barachaa turan nuuf ibsaniiru. Barattoota isaanii kanas akka baay'ee jaallataniif kabajan abdii guddaarree akka irraa qaban nuuf ibsaniiru. Maarree afaan ustaazii isaaniirraa erga dhageenye ijoollee yookaan barattootni isaanii immoo maal akka isaan jedhan namoota gariirraa kan dhageenyu ta'a. Maarree kanatti aansuudhaan amma immoo barattuu amantii islaamaa irratti jajjabinaa fi qayyabannaa guddaa qabdu karoora karaa fuulduraatti illee kan jabinaa beekamtu amma kan kaatee nuuf ibsitu Shamsiyyaa Muhammad falyatafaddalii mashkuuraa wa mahjuura. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asukar kami alhamdulillahi rabbil alamin. Ummata muslimaa ta'uu keenyaaf alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbii keenya galateeffachaa eega rabbiitii immoo sheeka keenya nu qaraasisanii Ayyuub Tamaamiinis baay'ee galateeffachaa jazaan isaanii jaddata firdoosina ta'uutiin jechaa barnoonni kun barnoota baay'ee gaarii kan dubartoonni keenya illee manaa ba'anii dhufanii asitti guyyaa hojii isaanii hojjetachaa oolanii galgala sa'aatii tokko immoo barnoota kana baratanii ittiin milkaa'uudhaaf yaadanidha. Dabalees shaamarran keenya hojii isaanii dhiisanii dhufanii akkana ta'anii waa'ee rabbii isaanii barachuudhaaf qabsaa'anii qabsoon kun akka bakka ga'uuf immoo inshaallah rabbii keenya kadhannaa. Kanaafiyyuu barnoonni kun barnoota gaarii warri miidiyaa kana nuuf fiddanis baay'ee galatoomaa isiniin jecha akkasuma ustaazii keenyas ustaazii Kamaaliin baay'ee galateeffachaa jannatul firdoosiin akka jazaan isaanii ta'uu fi barnoonni kunis itti fufuu warroonni kana manatti hafanii jiran illee akka dhufan jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barattuu Shamsiyyaa Muhammadin jazaakillaahu khairan wa ahsanal jazaa ittiin jecha barnoota isaanii irratti jajjabinaa fi hawwii akka qaban miidiyaan keenya illee guyyaarraa isaan keessatti argamuudhaaf gammachuu guddaa akka qaban nuuf ibsaniiru. Maarree ammas barattuu Keeriyaa Hasan ibsa kaatee miidiyaa keenyaaf kan nuuf kennu taati. Ibsi nuuf kennitus miidiyaan keenya guyyaa har'aa keessatti argamuuf gammachuu akkamii akka qaban barnoota irratti akkamiin akka jabaachaa turte gara fuulduraattis karoora akkamii akka qabduu fi dhaamsa barattoota shamarran muslimaa kaaniif akka dhaamuu waan barbaaddu kaatee nuuf kennite. Gabanumaan gara Keeriyaa Hasan falyatafaddalii mashkuuran wa mahjuura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani barattuu qalqalummaa Terkan irratti galanii karabbiitii kan quraana qaraanee waggaa sadii gidduutti kitaabatti dabalee kitaaba qara'uu jalqabnee alhamdulillah galanii kanatti aansuudhaan immoo miidiyaan kun as keessatti argamee waraabuu isaatiif gammachuu guddaa qabna. Akkuma kana jajjabinni keenya itti fufaa. Ayyuub Tamaamiin hedduu galateeffachaa kan nu barsiisan kan nu wajjin rakkataa waan hundumaa nu wajjin dabarsanii irraan dhugaan isaanis hedduu galateeffataa. Baay'ee galatoomaa isiniin jechaa warra sagaleen keenya bira gahu kun immoo du'aa nu godha. Keeriyaa Hasan dhaamsa jajjabina waan hamilee shamarran asitti barachaa jiraniif nuuf ta'uu fi kabaja ustaazii isaaniitiif qabdu nuuf ibsitee jirti. Maarree jazaan see jannataa ta'u fi karoorisee galma haa ga'uun dhaamsa miidiyaa keenya Fajrul Islaam miidiyaa isiniin jechaa gamanumaan ammas barattuu raadiyaa obsaa kan taate kaatee akkaataa itti barnoota isaanii barachaa turanii fi sheeka isaanii akkamitti akka kabajaa jiran ammas immoo barattoota shamarran muslimaa kaaniif illee dhaamsa akkamii akka qabdu nuuf dabarsiti gara raadiyaa obsaa falyatafaddalii mashkuuran wa mahjuura. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Galanni kan rabbii kennaati rabbii makraa halqatu rahmaan keessatti margamsiisuudhaan damee barnootaa buluuga usulaa riyaad akka barannu kan nu taasise rabbii amrii hundaan nu laafise alhamdulillahi rabbil alamin. Ittaansuudhaan dhuftanii miidiyaa Fajrul Islaam kan jedhamu dhuftanii ulaaluu keessaniif baay'ee isin galatoomfanna. Dursoo barnoonni kenna maashaallah akka gaariitti barachaa jirra. Ammas inshaallah fuuldurattis akkuma kanatti akka dhuftanii nu ilaaltan isiniin jenna. Sheekni kenna Sheek Ayyuub Tamaam kan jedhamu yeroo hunda nutti dadhabuudhaan kan barsiisaa jiran baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isaanii jenna. Barnoota keenya kan fuulduraattis akka rabbiin nu gargaaree bakka guddaan nu ga'uttis du'aa nu gootu isiniin jenna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah barattuu raadiyaa obsa barnoota seeratti jabduu akkamii akka turteef kabaja ustaaz isaaniif qabaniif dhaamsa shamarran muslimaa hundaaf dhaamanii jiru. Jazaan isaanii jannata haa ta'u barnoota isaanii kan itti fufanillee dhaamsaa fi hawwii qabnu isaa fi kanatti aansuudhaanis barattuu Sittiinaa Waabeenii amma kan addanatti argamtee gammachuu guyyaa har'aa qabanii fi barnoota akkamii akka barachaa turan dhaamsa qabdullee kan nuuf dabarsitaati. Barattuu Sittiinaa Waabee falyatafaddalii mashkuuraan wa mahjuuraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi mubarsiise Barakatul Rahman jedhama. Barattuu Sittiinaa Waabee Waaquu. Kanaaf haasofni keenya har'a waa'ee barnoota keenyaa irraa dhuftanii nu daawwachuuf miidiyaa halqa Fajrul Islaam irraa dhuftanii nu daawwachuuf baay'ee galatoomaa jedha. Kanaaf ni barannaa barnoonni keenya baay'ee nutti tola, baay'ee barachaa jirra waan ta'eef jajjabaadhaa baradhaa. Barnoonni keenya barnoota usulaa buluugaa riyaada. Ammas inshaallah gara fuulduraatti tajriida leen barana inshaallah. Akkasumas jajjabaadhaa baradhaa. Barattoonni keenya hawwannis shamarranis fuufaa baradhaa isiniin jenna. Ammas warri miidiyaa irra jirtanis du'aa inni godhaa jajjabaadhaa rabbii guddisaa isiniin jenna. Sheeka keenya sheek Dub tamaam jazaa isaanii rabbii jannatul firdawsiin nu haa godhu. Nu barsiisanii nutti kaajanii. Kanaaf ammas jajjabaadhaa nu barsiisaa jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukrullahi raadiyaa obsa barattuu raadiyaa obsaa kan jedhamtu kuni barnoota seerratti jabduu akka isheen turtee fi qayyabannaa guddaa kabaja ustaazaaf yeroo ishee kan isheen kabajaa turte ta'uu dhageenyeerra. Maarree jazaan ishee jannatul firdaws akka ta'u ittiin jecha ganama kaatee kan barnoota amantii islaamaa barachaa kan turte kan kaatee ibsa miidiyaa keenyaaf nuuf kennitu. Barattuu amantii islaamaa kan taate sheeka keenyarraa kan barachaa kitaaba tawhiidhaa fi buluugaa fi riyaada ammallee rabbiin nuun jedhee kan dhaabellee itti fufnaa inshaallah sheeka keenyarraa sheeyyuu tamaamirraa rabbi jazaa isaanii jannata haa godhu jecha warroonni hin baranne ammallee kutaa baradhaa jajjabaadhaa diinii islaamaa wallagga keessatti mul'isnaa tokko taanaan jabaannaa. Ammas immoo mooliin yeroo isaanii irraa gubanii dhufanii barachaa jiraniif maatii utuu qabanii warri shamarran kan keenya manatti tassanii fi nu ilaalaa fi jajjabaadhaa fi kottaa wajjin barannaa jechuun barbaada. Maashaallah jazakumullahu khairan sagantaan keenya imala ilmii guyyaa har'aa damee halqata rahmaa kan godina wallagga lixaanaa ganjii magaalaa ganjii keessatti gaggeeffamaa ture bifa bareedaa fi hawwataa ta'een amma sa'aatii kanatti gaggeeffamaa turedha. Sagantaa kana keessatti jalqaba irratti ustaaz isaaniirraa kan kaafne yeroo ta'u barattootatis jajjabinaa fi gammachuu qaban dhaamsaa fi wantoota garaagaraa akka dubbataa turan hunda keessaniyyuu akka dhagee shakkii tokko hin qabnu. Guyyaa har'aa sagantaan keenya kun bifa bareedaa fi hawwataa ta'een kan ture kun kan jalqabaa malee kan xumuraa akka hin taane sichittis kan deddeebi'ee isaan dubbisuu asumaan waadaa galuu fi barbaanna. Marree maatiin Fajrul Islaam miidiyaa bakkuma jirtanii kan sagalee keenya dhaga'aa jirtan kan nu daawwachaa turtanis barattootni kun barattoota jajjaboo kan ta'an barnoota amantii islaamaa isaan irratti cimoo kan ta'aniif gara fuulduraattis kaayyoo fi karoora guddaa kan qabanidha. Kanaafiyyuu namni sagaleen kun isin qaqqabe du'aa'ii akka gootaniif yaadaa fi hamilee keessaniin akka jajjabeessatan dhaamsa keenya dabarfachuu barbaanna. Amma sagantaa biraa walitti deebinutti nagaan tura qopheessee kan isiniif dhiyeesse Abu Yaasir Wallaggaa Fajrul Islaam miidiyaarraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.